jirtu nagaa keessanii akka margaarta warri fuudhi keessan akka kanaatti isin rakkisee looshinii kuni baay'ee tokko bareedaadha. Kuni kireemii osoo hin taane looshiiniidha. Akka margaa jirtan ani itti fayyadamaa jira. Kanirraa hafe immoo hiriyoota koo 2-3 kanneen qabu bakka isaan jiranitti bitee geessuuf orderii godhee qopheesseetiin jira. Isinis warri rakkoo akkasii qabdanii yoo nu barbaachisa jettanii bitattanii itti fayyadamuu dandeessu. Jirtuu nagaa keessanii hordoftoota keebii qofshaalii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jecha arras deebi'ee dhufeen jira. Isinis bakka jirtanitti baga nagaa taatanii anaa dhufu isinii jedheetiin jira. Haaraa taatanii warri dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan akkasumallee yeroo yerootti wanta asirratti hojjetamu warri barbaadanii mallattoo alaarmii kana gadi tuquudhaan yeroo yerootti notifikashiniin akkasiin qaqqabuuf sin gargaara. Piliis hundi keessanuu laayikii akka gootanii barbaada. Sheer godhaa hiriyoota keessan biroo fi isaanis waan beekan mudannoo isaanirraa akka nuuf qoodanii akkasumallee gaaffii barbaadan koomentii irratti akkasuma yaada keessan ibsachuudhaan turtii keessanii haga xumuraatti na wajjin godhaa isiniin jedhaa daawwattoota keebii qofshaalii. Egaa akkuma jalqaba irratti dhageessanii warri rakkina fuulaa qabdan yookaan immoo asirratti illee hedduun keessan na gaafachaa turtanii kanaan dura viidiyoo hojjedheen ture har'as immoo irra deebiidhaan akkasiniif galuu fi carraa kan argattanii akkasinitti fayyadamtan waan barbaadee fi deebisee isinii qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtan ofii koo tokkoon qaba. Arfan cinaatti argaman kan ammoo hiriyoota koo kanan bira geessisuu qaqqabsiisuu danda'uuf hin bitee qopheesseetii jira jechuudha. Baay'ee asumarraa wanta isinitti immoo barbaadu kan otoo isinitti himin darbu hin barbaanne tokko ooyilii yookaan qibaatii rifeensaa afanii mana keessatti hojjedhee itti fayyadamu ta'e akkasuma kana eessa jirta bitachuu barbaanna warri jettanii dhiifamaa gurguruu hin danda'u maaliif bakkeen ani jiru faalin itti jiru kana gurguruuf natti mijatu kontiraatallee waan hin jiruufi guutummaa guutuutti gurguruu hin danda'u. Garuu warri bitachuu barbaadan eessa akka bitachuu barbaadanii fi akkamittiin akka bitattanii itti fayyadamuu dandeessan akkasumallee ooyiliiwwan rifeensa keenya baay'ee tokko barbaachisaa ta'e warri mana keessatti hojjetachuu barbaadan wanta mana keessatti ofii qopheessee itti fayyadamaa jiru yookaan marirraatti akka hojjetamu isinitti himuu fi warri bitachuu barbaadan isallee eessatti akka bitachuu dandeessan akkamitti akka ordirii godhachuu dandeessan qofan isinitti himuu danda'a malee gurguruu hin danda'u jechuudha. Sumarraani wanti nani isin hubachiisuu barbaadu gara looshinii kanatti yeroon deebi'u kun looshiiniidha. Kireemii miti jechuudha. Baay'ee waan akkasii kuni waan fuulirratti nama yaa'u kuni akka kooti yoo ta'e warri beektan beektu. Ani mana seenii nani suuqii nani seenii faarmaasii nani seenii kireemii nani bitiin tokko jira jedhee yaadu akka inni saantima namarratti qisaasessu akka inni hamilee namaa dadhabsiisu warri beektan beektu jechuudha. Gubaa ibiddaa isa gubateetu namaa beekaadhaan baay'ee tokko nama dabbara baay'ee nama jibbisiisa baay'ee waan akkasii. Egaa kun akka tasaan argee akka tanitti argadhee guddinyaa koo tokko jirti isheen itti fayyadamte kottu kanatti fayyadamii yaalii ilaalinaan jette isheen yaaluu miti guutummaa guutuutti carraa kana naa kennee jira jechuudha. Guutummaa guutuu fuula kunaa qulqulleessee jira. Isinillee akkasinitti fayyadamtan fuula keessan akkasiniif qulqullaa'u ani shakkii tokko hin qabu. Warra as cinaatti argaman arfan kan 5 orderii godhee Amazon irraa 5 orderii godhee tokko fiikoo fudhadhee itti fayyadamaa jiran kan duras itti fayyadamee beeka nan fixeen ammas immoo isaa goddanyoonni koo 2-3 kan jiranii isaan immoo qaqqabsiisuu kan hin danda'u kan bakka isaan jiran geessuu kan hin danda'u jechuudha. Walitti dhiyaanna jechuu kooti kuma isiniin jedhe silaa hin gurguru. Isaaniifis maaloo nutti isin dhiisanii nu qaqqabsiisii jennaan walumatti qabee orderii godhee ofii koo tokko keessaa fudhee arfan kun kan saaniitii jechuudha kan na biratti argamu ganaan keessaa fi warri akkas rakkoo akka kanaa qabdan funyaan jala kan isin gugurraachee hidhii jala kan gurraachee akkasumallee ija jala kan gurraacha'uu fi funyaan irratti waan akka xabaasaa wayii maddii irratti kan ba'e yeroo gabaabaa keessatti kan balleessu kanatti fayyadamaa ana kan na fayyadee jiru kanaa jechuudha. Akkamittiin itti fayyadamna warra jettanii tokkoffaa irratti saamunaa fuula keessaniif ta'u adda baastanii beekuun barbaachisaa. Ispeeshaalee fuulaaf saamunaa foolii hin qabne yookaan kan hin urgoofne urgaa kan hin qabne filatamaadha. Maaliif saamunaan urgaa'uu ofiisaa rakkoo qaba fuula irratti maaliif gogaan fuula keenyaa kan nama kamiyyuu baay'ee haphii adagaa waan hin dandeenyeef ofii kennuu xiniqqaaqee barbaachisaa jechuudha. So gaayis maal gochuu qabdanii saamunaa fuula keessaniif ta'u dura adda baastanii filattanii bitattanii lafa kaawwachuu qabdu. Akka kootti ani wanta itti fayyadamee beekuu fi argee paappaayyaa jechuudha. Guutummaa guutuutti paappaayyaatti fayyadama ani paappaayaan fooliin qabu akkasumallee fuula baay'ee gaarii akka ta'e gorfama dubbatama. Namoonni hedduun illee akka itti fayyadamanii jechuudha. Ani illee isaan itti fayyadamaa jira.
galgala fuula keessanii erga hojii keessan xumurattanii gaafa kutaa irrabaa keessanii deemtan fuula keessanii saamunaadhaan erga dhiqattanii bishaan sarraa buustanii booda wanta kana xiqqoo ishee jechuudha kan isinitti fayyadamtan maaliif hin baay'ata waan ta'eef xiqqoo ishee qeensa keessanii tuqxaniitu fuula keessaniitti guutummaa guutuutti sukkuumtanii masaraayisii yookaan masaajii gootanii daqiiqaa 2-3 itti masaajii gootanii raftu ganama kaatanii fuula keessan akkuma isiniin jedhe saamunaa keessanii bishaan keessanii dhiqattanii kuni wannoota fuula irratti yaa'ee hidhii jalaa maddii bakka kanarratti akkasumallee funyaan jalaa addarra rakkoo guutummaa guutuutti fuula irra jiru kan balleessu jechuudha. Kan qulqulleessu jechuudha. Bakkatti kan deebisu yoo gurraattii taate gurraattii, yoo magaala taate magaalaa, yoo diimtuu taate diimtuu orjinaalii bakka duraatti kan deebisu jechuudha. Looshiniin kun an itti fayyadamee argeetiin jira. Egaa isinis immoo akka itti fayyadamtan akka jijjiirama argattani itti namana erga itti fayyadamtanii yeroo itti fayyadamtanii kaatan gadi galagalchitanii keessoo jechuudha. Qilleensi yoo galee kanaan dura waan an argeef tokko fixeera'anii kun lammaffaadha. Baay'ee yeroo dheeraa singaa qodaansa guddaadha. Maaliif kun qibaatii yookaan looshinii guutummaa qaamatti kan dibatan miti kan fuulaate waan ta'eef xixiqqeessitanii itti fayyadamuu qabdanii qusachuu qabdanii yeroo itti fayyadamtanii booda xiqqoo ishee jechuudha. Haga kana xiqqoo ishee erga itti fayyadamtanii gadi galagalchitanii kaa'uu qabdu mataasaa gadi gombistanii jechuudha. Maaliif qilleensi yeroo galee keessatti gurraachaa waan ta'eef qilleensi akkasiin jalaan gallee maal gootanii gadi gombistanii haala kana bakka kosmootiksii keessan yookaan wanta itti fayyadamtan kaawwattan akka kanaatti kaawwachuu qabdu jechuudha. Haala kanaan kaawwachuu qabdu. Egaa kuni akkasiin fayyadu fuulli keessan akka qulqullaa'u akka gammaddan akka jaallattanii eenyumaan isin eegaa akkasumallee gaaffii biraa yoo qabaattan waan hin beeku waan itti fayyadamee beeku waan na fayyades waan na miidhes isinii qabadheetiin dhufa. Har'a viidiyoon qabadhee dhufe gaaffii keessaniif kun deebii ta'a jedhee kan inni itti amanuu kanan jala muree jechuudha. Warri bitachuu orderii godhachuu barbaadan garuu immoo akkaataatti orderii godhachuu dandeessanii hin beekne tokkoffaa orderii waan tokko onlaayinii irraa bituuf imeelii mataasaa danda'e qabaachuu qabdanii imeeliin qabdan taana imeelii seeraan banamiin qabdan taana orderii godhachuu hin dandeessanii warri qabdanii warri orderii godhachuu dandeessanii okay ni dandeessu bitachuu jechuudha. Warri immoo hin beekne warri imeelii mayyuu hin qabne immoo akkaataatti imeeliin banamuu hin beeknu kamitti orderii godhachuu dandeenyu hin beeknu eessatti akka argamu waan ima tokko gochuu hin dandeenyu warri jettan gaaffii yoo qabaattan gaaffii akkasii koomentii irratti na barreessaa isiniin jedhaan illee karaa danda'ameen isiniif deebisaa karaa danda'ameen akkasiin bitattan isin gargaaruu danda'a. Kun immoo noormaalii kan itti fayyadamaa ture kanaan dura kun immoo waan fuuldura jiru balleessu osoo hin taane noormaalii waan qabdan gurraacha taate gurraacha diimaa taate diimaa magaala taate magaala noormaalii kan fuula fayyadaman jechuudha. Malee sana balleessa kana balleessaa miti. Fuulli keenya akka hin gogneedhaa fi moisturaayizii ta'e akka lallaafii namatti toluuf kan gargaaru kanatti fayyadamaa ture garuu finnisa waan balleessu xabaasa fuula irratti bee kan balleessu miti asirratti na hubadha. Kanallee waggaa dheeraaf itti fayyadamaa ture baay'ee gaariidha. Warri fuulli keessan noormaalii rakkoo akkasii naxabxaabii finnisa yookaan immoo bugurii hin qabne noormaalii waan akka kanaatti fayyadamaa isiniin ja'a. Kun immoo maayinni alooveeraa irraa kan hojjetame baay'ee alooveeraan kunillee waa baay'eef akka oolu rifeensaaf illee akka faayidaa guddaa qabu viidiyoon kanaan dura hojjechaa ture irratti hojjechaa ture jechuudha. Gadi buutanii ilaaluutti fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Warri fuulli keessan noormaalii fuula nagaa salaamaawii fuula qabdan kanatti alooveeraa kanatti fayyadamaa. Garuu warri gugurraachaan finnisaa bugurii xabaasaa maalii qabdan immoo looshinii kanatti fayyadamuudhaan yeroo gabaabaa keessatti ofirraatii dhabamsiisuu dandeessu. Wantichi wanta isin fayyadu haga xumuraatti daawwachuu fi bitattanii itti fayyadamuu dhaafii yaalii godhaa isiniin jedha. Egaa kabajamoo daawwattoota keebii qofsaalee viidiyoo laayikii sabskraayibii akkasumallee sheerii gochuu chaanala kana jajjabeessuu hin dagatina. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti agammaatti yeroo keessan aarsaa gootanii kabajaaf jaalalaan gaaffii gaafachaa akkasumallee sabskraayibii gochaa maal jechaa warri na wajjin turtanii fuuldurattis na waliin imaluuf qophiitti jirtanii baay'ee galatoomaa. Akkam baay'ee isin jaalladhu isin kabaju isiniyyuu beektu viidiyoon irraa qabadhee dhume xumuramee jira. Viidiyoo biroo nagaa wal arginutti bye.